seename mee namni jirtan sagaleen dhaga'ama sagaleen jira sagaleen kau jira seename seena nayyee fayyaada eega sagaleen dhaga'ame wanni nuti sodaachaa turre mallattoo mul'achaa jirti eega sagaleen jiraatte arra wanni inni irraa dubbachuuf deemu waan akka malee keessa kootitti dhaga'amu waan nama hundatti dhaga'amaati waan akka malee siigaltee hedduu nama dhaga'amaati wanni inni dubbachuu deemu kanaafuu seena haleessa fi dheengadda wanni irraa dubbachaa turre waa'ee mudama ilmaan nafxanyaa fi kaayyoon nafxanyaa finfinnee irratti qabdurraa dubbachaa turre jechuudha. Kaayyoon nafxanyaa maali? Karoorri nafxanyaa maali? Karoorri mootummaa nafxanyaa maali? Irraa dubbachaa turre. Kaayyoon isaanii guddaan dhala Oromoo finfinnee keessaa baasuudha. Waan maqaa Oromoo himatu balleessuudha. Oromummaa balleessuudha. Nafxanyummaa finfinneetti walitti qabanii lafa Oromoo dhaaluudha. Kana irraa dubbachaa turre. Kaayyoon mootummaa tanaatis olaantummaa nafxanyaa mirkaneessuuf halkanii guyyaa hojjechaa akka jirtu uummanni keenya beeka jechuudha. Waa'ee mudama dheengadda kannamee finfinnee irratti irraa dubbachaa turre jechuudha. Wakan yaadattan taate mudamni dheengadda kannamee waan malee waan kannamee miti. Istiraateejii nafxanyaan lafa Oromoo siigaltee Oromoo irraa buqqaasanii waan maqaa Oromoo himata. Finfinnee keessaa balleessuudha sagantaan jira. Kanaaf siigaltee warra Oromoon Maadigaasgar irraa dhufte jiru mudama finfinnee irra wanni kananiif tanaaf. Kana wanni siigaltee nafxanyaan haadeedhaa jirtu. Kana warri siigaltee jibbaa Oromoo qabu wanni godhaa jiran. Kanaaf uummanni kun siigaltee bakka san irratti wal mudanii waan dhala Oromoo taate waan nama Oromoo taate finfinnee keessaa balleessuun istiraateejii mootummaa PPT fi warra nafxanyaati. Kana siigaltee uummanni keenya beekuutu barbaachisaa jechuudha. Wanni siigaltee kaleessa intala miskina tan ilmaan siitti kadhachuudhaaf mucaa isii qabattee gabbaate. Ta mucaan isii qoonqoo aayyoo qoonqoo naa kanni jettee beelaan taa'uu dadhabde. Tan hiyyummaan dhooyte. Intala hiyyummaan dhooyte. Intala Oromoo ta hiyyummaan dhooyte. Tani qoonqoo mucaa barbaaduudhaaf deemtu. Tani gabrummaan nafxanyaatii fi gabrummaan OPDO qabeenya irraa buqqaafte. Miskiina gabrummaan biyya keessa facaaftee karaarra bulchitu. Intala akkasiisanii
poolisiin ilaalchaan nafxanyummaa qabdu, tan jibbaa oromummaa qabdu, tan jibbaa ilma namaa qabdu, tan jibbaa islaamummaa qabdu jenosaayidii irra gaggeessan. Wanni isaan irra gaggeessan waan sii galtee Joorji namicha Ameerikaa sanii gadii miti. Wanni sii galtee irra gaggeessan intala dhalaa irratti. Dhalaan kabajaa qabdi. Haadha Oromooti. Haadha ilma namaati. Poolisiin jibbaa Oromoo qabdu, jibbaa ilma namaa qabdu. Intala san akkasitti dha'uun hedduu garaa nama nyaatti. Mootummaan shiftaan tun mootummaan sii galtee dhiiga ilma namaa hin qabne. Mootummaan sii galtee diktaataraa tun sagantaan isaanii wanni Finfinnee irratti nafxanyummaa wal mudaniif harkaa kunoo. Tana wanni sagantaan nafxanyaa tana. Sagantaan nafxanyaa tana kunoo wanni sii galtee miskiintittii qoonqoo hoteelarraa. Hoteela jala teessee naannoo sii galtee Joomoo Finfinnee hoteela sii galtee hoteelli san Joomoo kan jiru nama Hararii nama sii galtee hoteela warra Kombolchaan na fakkaata. Qoonqoo barbaada sii galtee namuma isii garaa laaffatu barbaada mucaa sii qabattee nyaata sii galtee namni irraa nyaate barbaaddee mucaa isiitti hannuudhaaf intala akkasitti deemtu miila jalaa dhawan ni kabalan. Habaluu fi miila jalaa dhawuun tun eega sii galtee tuman booda intalti takka eega isaanii akka malee tumu jiru dhaabbattee dhoo isaadhaan kaameeraadhaan waraabde malee san dura akka malee tuman jechuudha. Akka malee tuman. Mudamni kaleessa sii galtee Finfinnee irratti nafxanyaa mudamte. Arraan tana mallattoo isaa agarree jira. Nafxanyaan dhala Oromoo waan jiru. Ilmaan Oromoo waan jiru. Finfinnee keessatti teessisuuf warra deemuu miti. Warra balleessuu deemu. Bu'aan Shimallis Abdiisaa. Bu'aan Hoolayyii Opiidiyoo. Arraan tana baga gammaddan. Baga gammaddan. Ilmaan keessan ilmaan nafxanyaa intala Oromoo dhala Oromoo intala dhalaa intala miskiina akkasittumuun jara nafxanyaa san bu'aa keessanii baga gammaddan. Tana isin wanni sii galtee aangoon teessan tana. Wanni isin aangoo qabattaniif tana. Faayidaan teessan Oromoo ajjeesisu. Oromoo hiisisu. Kanaaf waan akka malee sii galtee nama dhagahamaati. Arraan tana intaltii akkasitti tumamte san carraa harkattee akka carraa sii galtee hayni sii bee malee dhalli Oromoo ijoolleen Oromoo arraan tana sii galtee biyya Itoophiyaa jaamtu san keessatti poolisii nama nyaataa tanaan waraana nama nyaataa diktaatara tanaan hanqamta akka dhumaa jiranii fi dhumaa turan waan tilmaamuudhaaf nama rakkisaatii miti. Dhugaa dubbachuudhaaf keessa koo kanaan na gubate dhugaa dubbachuuf akka sabummaa kiyya Oromoo ta'uu qofa osoo hin taanellee akka ilma namaatti abbaa fedhe haa ta'u miskiina kadhachuu deemu nama ilmaanii qoonqoo barbaaduu deemu miila jalaa dhawanii habalaan akkasi sii galtee intala dhala akkasitti tumuun Itoophiyaan ijaaramuu deemtu Itoophiyaan abii ijaaruu deemtu ta'a akkamii tilmaamuu waan nama rakkisaatii dhugaa dubbachuudhaaf. Wanni torbaan kute sii galtee Hoolayyii nafxanyaa
finfinnee irratti wanni mudaniif istiraatiijiin isaanii sagantaan isaanii ummata oromoo balleessuudha finfinnee keessaa yaasuudha kun siigaltee isteeppii duraati qabee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf dhalli oromoo ummanni keenya sagantaan mootummaa phiiphiituun wanni isaan qaraasisanii wanni isaan barsiisanii gallakkisan oromoo ajjeesisuu oromoo biyyaa baasuu oromoo godaansisuu tana jechuun sagantaan isaanii kanaaf wanni siigaltee torbaan kutee lafa kaayyatan wanni mudama isaanii nafxanyoota warra dhiiga namaan qabne warra jibbaa oromootiin guutame ummata kana siigaltee wanni fidanii finfinnee irra mudaniif waan dhala oromoo taate balleessuuf dhugaa dubbachuudhaaf waalaikum salaam salaadiin bagana gaan dhufte kanaaf oromoon siigaltee rafuun hin barbaachisu arraan tana intala oromoo siigaltee haadha ilmoo tawaan nyaattu barbaada deemtuu tumame warra nafxanyootaatiin tumame mootummaa diktaataraan tumame warra jibbaa oromoo qabuun tumame kun siigaltee oromoodhaaf oromoon kana booda waan takkallee teessee waan eeggattu hin qabdu dhugaa dubbachuudhaaf oromoon namni keenya qeeroon teenya of baruutu barbaachisaa jechuudha akkuma siigaltee finfinnee irratti arraan tana mootummaa diktaatara san siigaltee mootummaa nafxanyaa ta dhiiga namaan qabne san akka salphifnee magaalaa finfinnee irratti qeeroon akka arra goote san caalaa qeeroon oromoo ummanni oromoo hidhachuun barbaachisa wanni takka siigaltee namni dhala oromoo ta'e hidhachuu mootummaan amma jaaramuu deemtu mootummaa kana caalaa siigaltee maqaa oromootii fi oromummaa balleessuudhaaf mootummaa deemtu yoo tana ofirraa arguu dadhabne dhumaatiin oromoo akkuma siigaltee kaleessa mililik ilmaan oromoo harka irraa ciree miila irraa ciree eenyummaa oromummaa irraa mulqee irraa balleesse sanitti wanni siigaltee amma abiyyiin itti deemaa jirtu tun tan kaleessaa caaltuu jechuu dhugaa dubbachuudhaaf waan akka malee nama dhagaamaati ana hedduun dhagaame intalti tun kadhattuudha wanni siigaltee kadhaatan itti buuse gabrummaa ummata silaa galtee arraan tana gabbee kadhatuun uummanni oromoo gabrummaa dhufaa dabraa gabrummaa siigaltee opiidiyoon ergamtoonni opiidiyoo ummata oromoo diina jala qabanii ummanni keenya beelaa fi karaa irratti kadhattuu taanee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ummanni oromoo takkaa kadhatee hin beeku gabrummaatu ummata keenya kadhachiisee ala baase kanaaf guyyaa lama dura wanni niin dubbachaa ture mudama nafxanyootaa wajji wal qabatee sagantaa bal'aa qabanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf sagantaan isaan qaban oromoo finfinnee keessaa balleessu oromummaa finfinnee keessaa balleessu maaster pilaanii bifa haaraan gaggeessu kana wanni isaan sagantaa baafatanii jiran intalti oromoo taan arraa tumamtee akka malee jenusaayidiin irra gaggeeffamte tun warra kaleessa siigaltee roorroon naannoo jijjigaarraa tan baafte tan warra siigaltee sabbataa jiraatu tan beelti mucaa isiitii fi isiidhaaf isii teessuu dadhabdee siigaltee uteela namaarra deemtee uteela irraa nyaata namni irraa nyaate fudhattee lubbuu mucaa isiitii fi lubbuu isii baraaruuf miskiina akkasiiti jechuudha kan warra san siigaltee miila jalaa dhaawanii gurra keessa qabalanii akka malee tuman san kun wanni nama agarsiisu maali jibbaa oromummaati nama agarsiisa hanqamta akka siigaltee nafxanyaan Itoophiyaa keessatti oromoo akka jibbitu oromoo balleessuuf sagantaan isaanii abiyyii wajjiin qabatan
hanqam takka oromoo balleessuuf akka deemu waan nama agarsiisaati. Kana hoolayyiin sii galtee biltsiginnaa jettu har'a waan takka as gubbaa sii galtee warra biltsiginnaa jiru isin harkuun barbaadu. Isin harkuun barbaadu saree ilmaan saree hadhattuu dhiiga oromoo gurgurtee itti duroomuu barbaadu. Hadhattuu ummata oromoo salphiftee eenyummaa oromoo balleessitee ittiin jiraachuu barbaadu. Har'aan tana sii galtee isin harkuun barbaadu. Sagara ummata sammuun isaanii uumaa takka hin yaanne ummata kanaati. Ummata sagaraa kanaa sii galtee ummata oromoo gabrummaa jala qabee nafxanyaa ummata safaarii ummata sii galtee donqooroo humaan beene hayyuun isaaniitis olaantummaa amaaraa yaatu ummata kana dura qoosaa jira jechuudha. Kana sii galtee kanaaf dhalli oromoo ijoolleen oromoo qeeroon oromoon carraan isiin qabdu waraana bilisummaa oromoon makamtee qabsaa'u kana wanni oromoon qabdu biyya Itoophiyaa keessatti biyya nafxanyaa keessatti oromoon qawwee hidhattee loluu qofa. Oromoo waraana bilisummaa oromoon makamtee oromiyaa bilisoomsuu qofa. Yookaan sii galtee akkanuma karaarra nu fixan akkanuma nu ajjeesanii nu darban akkanumatti eenyummaa keenya sii galtee akka malee salphisanii nu balleessanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana akkan taane oromoon qabsaa'uu barbaachisa. Oromoon qabsaa'uu barbaachisa. An takka sii galtee wanni nuti godhuu qabnu warra haadiree biltsiginna jettee warra biyya hunda keessa jiru tana hooleyyii tana balleessu. Hooleyyii sii galtee namni oromoo gisee du'e harka dhoowwitu tana hooleyyii ol baatee yeroo sii galtee nafxanyaan nama oromoo miite akka waan biraatti odeessu tana balleessu. Rabbi isii haa balleessu tana. Rabbi isin haa balleessu. Garuu guyyaan injifannoo dhiyoodha. Guyyaan injifannoo dhiyoodha. Guyyaan itti sii galtee magaalaa Finfinnee ta'arra oromoon intalti oromoo miskiinni oromoo itti tumamte san guyyaan oromoon alaabaa isii dhaabbattee guyyaa dhalli oromoo Finfinnee keessa mataa ol qabatee itti deemu guyyaan dhiyoo. Guyyaan dhiyoo. Guyyaa warri salphatoo warri jibbaa saba oromootii qabuu fi warri sabaaf sablammootaaf jibbaa qabu guyyaan isin itti salphattan guyyaa nafxanyaan itti salphattu guyyaa hoolayyiin opiidiyoo itti salphattu yeroon gabaaba. Yeroon gabaaba. Kanaaf waan akka malee sii galtee nama dhagaamaati. An dhugaa dubbachuudhaaf akka namaatti sii galtee intalti san feetu oromoollee haa taatu feetu oromoollee hin ta'in akka ilma namaatti akka sii galtee humaniitii intala dhalaa ta qonqoo barbaade deemtu tan sii galtee mucaan isii jalaa beelooyti qonqoo barbaadate deemtu san poolisiin akkasin miila jalaa haxaawanii habalanii tumanii wanta godhuun hedduu nama dhagaama dhugaa dubbachuudhaaf. Saba feetee haa taatu eenyummaa feetee haa qabaattu. Kanaaf intala dhalaa tan sii galtee jireenyaa fi gabrummaa fi qonqoon zalgooti. Intala akkasiisan sii galtee tumuun milikata sii galtee milikata nafxanyummaa biyya Itoophiyaa san nafxanyaan hoogganaa akka jiru waan nama agarsiisaati dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waan akka malee nama dhagaamaati. Waan akka malee nama dhagaamaati. Kana sii galtee mallattoon nafxanyummaa mallattoon mililik wanni jennuufis tana. Ummanni keenya sii galtee ilma abbaa gadaa ilma maarree akkasis sii galtee hoolayyii fi deeggartoonni biltsiginnaa ummata keenya sobaa jirtan jechuudha. Wanni isin irratti ijaaramtan deeggartootaa fi hooggantoonni biltsiginnaa oromoo xiqqeessuu oromoo balleessuu
eenyummaa Oromoo mulquu irratti isin warra dhaabbate yeroon sii galtee isin baddan yeroon gabaabdu kanaaf dhalli Oromoo kan Finfinnee keessa jirtan ilmaan sabaa fi sablammoota wanni arra intala sii galtee Samiiraa Maammattan jaamtu san kaleessa gochi jenosaayidii gochi sii galtee gara hammeenya kan intala san irratti poolisiin lamaan gaggeessan san arraan tana yookaan guyyaa boruu isin warra sabaaf sablammoota nafxanyaan balleessuudhaaf akka deemtu hubachuun barbaachisa. Hubachuu qofa osoo hin taane Oromoo wajjin kaatanii dhaabbachuun barbaachisa. Nafxanyaan sii galtee isteeppiin deemtu Finfinnee irratti eenyummaa sabootaa balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiranii jechuudha. Kanaaf namittiin sii galtee dhiiga Oromoo hin qabne tani afaan Oromoo beeytu tani sii galtee Juwaar Maammat akka hidhamu goote tana caaluun akka haala mijjeessitee Adaanet Jaansan ilmaan nafxanyaa hoolajii nafxanyaa tan jibbaa Oromoo qabdu tan Oromoon sii galtee kaartaa Itoophiyaa irraa badu qabdi warra jedhu warra Oromummaan badu qabdi je'ee sii galtee miidiyaa irra gabbee dubbachaa ture arraan tana sii galtee Oromoo irra mudanii gaxaantummaa Oromoo olaantummaa nafxanyaa akka hojjetaniif karoora baafatanii itti deemaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana kunoo bilisiginnaan Oromiyaa faayidaan teessan warra eenyummaa Oromoo xiqqeessu warra Oromummaa balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiru fiddanii Oromoo irra muddanii Finfinnee keessaa Oromoota balleessuun sagantaa keessan. Kanaaf ilmaan Oromoo karaan sii galtee karaan tokkichi Oromoo baasu karaan sii galtee baqarraa nu baasu karaan gabrummaarraa nu baasu karaan beelarraa nu baasu karaan hidhaarraa nu baasu tokkichi waraana bilisummaa Oromoo makamnee qabsaa'uu qofa dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo waraana keenya makamnee wareegama qaqqaalii kafallee gabrummaa jalaa ba'uu dandeenya jechuudha. Hiyyummaa jalaa ba'uu dandeenya jechuudha. Hanga kanan taanetti hanga nuti waraana keenya hin gargaarretti hanga nuti waraana keenyatti makamnee qabsoonetti gabrummaa mililik caalaa tan Abiyyi hamtuu akka taate hubachuutu barbaachisaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana sii galtee fudhachuutu barbaachisa. Mootummaan tun karoorri isii maalii hubachuutu barbaachisa. Kana maskaram 26 maskaram 24 wanni nafxanyaan dhaadachaa jirtuun dhala Oromoo balleessuudhaaf dhaadachaa jirti. Arraan tana sii galtee magaalaa Finfinnee irratti ilmaan nafxanyaa bakka qulfii waajjira investimentii, waajjira daldalaa, waajjira bulchiinsa lafaa kana hundaa'u wanni sagantaan godhamee fi irratti hojjetamaa jirtu Oromoo nama maqaa Oromootii fi afaan Oromoo dubbatu Finfinnee keessaa balleessuu irratti waan dalagamaa jiru. Kana sagantaa isaan kaayyatan kanaatutu intala miskiintittii taqoonqoo ilmaaniitiif hambaa uteela jala teessee nyaata eeggatu san wanni poolisiin nafxanyaa poolisiin dhiiga namaa hin qabne wanni dhufanii intala san miila jalaa dhawanii tumaniif mallattoon kana jechuudha. Intalti san silaa nafxanyaa taate ni tumanii. Intalti san silaa nafxanyaa taate ni tumanii. Sun sii galtee milikkata guddaa. Nafxanyaa silaa taate ni tuman. Waan kiishaa qaban kannaniif hin deeman. Intalti san sabaan Oromoo waan taateef dhalootaan Harargee waan taateef wallahi sanuma qofaaf tuman. Ummata keenya sii galtee ummanni keenya takkaa beelaaf ganda keessan hin baane. Gabrummaa sii galtee mootummaa tanaa gabrummaa kaleessa hoolayyiin opidiyoo ummata keenya irratti raarteetutu ummata keenya sababa kanaan gabrummaadhaaf jecha arraan tan ummanni keenya magaalaa hunda keessa faca'anii kadhattuu fi beelawaa ta'an malee takkaa ummanni keenya takkaa sii galtee ummanni keenya Harargeefaan takkaa beelawanii takkaa sii galtee sababa beelaatiin biyyaa baanii hin beekan. Arraan tana mootummaan tun eenyu irratti hojjechaa akka jirtu mootummaan tun kaayyoon isii maali kan jedhu sii galtee hubannee jira.
mootummaan tun mootummaa naftanyaati mootummaan tun tan jibbaa ilma namaa qabdu mootummaa siigaltee wanni ilma namaa tun humaa takka siigaltee humaniitii waan jantu mootummaan qabne warra kanaati warra kanaa kanaaf biyya bulchuu jira warra kanaa kanaa dhaalmee siigaltee mililiksan deebisuudhaaf jibbaa ilmaan namaatiif jibbaa oromoo irra siigaltee wanni calaqqisaa jiraniif tana wanni dhugaa dubbachuudhaaf wanni isaan dhaadachaa jiranis tana kana intalti poolisoota nafxanyootaa saniin finfinnee keessatti tumamtee ooma lamaaf inni tokko islaama waan taateef isin bira oromoo waan taateef kana siigaltee kana caalaa miti kana alaa miti wanni godhame islaama waan taateef oromoo waan taateef kun siigaltee istiraateejii nafxanyaati islaamummaa balleessuun istiraateejii nafxanyaati oromummaa balleessuun istiraateejii nafxanyaati kaleessa mudaman kaleessa siigaltee oromoo akka buqqisanii fi oromoo finfinnee keessaa akka balleessaniif mudan arra deebi'anii siigaltee poolisiin naftanyaa intala miskintittii qoonqoo barbaaduu deemtu akkasitti jenosaayidii irra gaggeessuun wallahi waan akka malee nama dhagaamaati kanaaf mootummaa nafxanyummaa tana mootummaa siigaltee hooleyyii opiidiyoo tana tan oromoo ajjeesisuu fi oromoo hidhuu fi oromoo biyyaa baasuu irratti karoorfatu tana an dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hundaa'u wanni siigaltee oromoo ficcisiisaa jiru wanni oromoo xiqqeessaa jiru wanni oromoo ajjeesisaa jiru waan oromoo jedhaniin tana waan siigaltee xiqqeenya malee ummata oromoo kanarratti gaafii ummata oromoo warran deebifne warra siigaltee kaadiree opiidiyoo jedhan tana balleessuun barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf ummata kanaatu nafxanyaa dura nu qaba ummanni kun yooni siigaltee saba fadhee wajji wallolle yeroo hundaa'u gama saba sanii goranii oromoo balleessuu irratti ummata bobbeetu arraan tanaas siigaltee xiqqeenya oromoo irra fidaa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf guyyaan isin itti salphattan guyyaan isin itti baddan guyyaan isin siigaltee haadirummaa teessanii fi jibbaan isin oromoodhaaf qabdan guyyaan itti baddan dhiyoodha dhugaa dubbachuudhaaf dhiyoodha guyyaan itti siigaltee alaabaa teenya finfinnee keessa dhaabne warra jibbaa sabootaa qabu guyyaan isin siigaltee qilintoo isin neenu yeroon isaa dhiyoodha arraan tana siigaltee intala dhalaa miskiina irratti humna laalladha qeeroo oromoo harka qullaa irratti humna laallachaa jirtan ajjeesaa jirtan biyyaa baasaa jirtan barnoota irraa ari'aa jirtan kun hundi siigaltee guyyaan isin seeraaf gaafatamtan guyyaan isin itti adabamtan dhiyoodha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf dhalli oromoo ummanni keenya qulqulluun sabni keenya qeeroon oromoo haawwan oromoo arraan tana siigaltee mootummaa oromooti jettanii taa'uun hin barbaachisu mootummaan oromoo hin jirtu mootummaan oromoo mootummaa jaalmarooti tan siigaltee ummanni oromootii fi mootummaan sabaafi sablammootaa taatu waraana bilisummaa oromootii fi adda bilisummaa oromoo qofa dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa siigaltee nama tokko miidhuudhaaf hin deemne takkasitti teenya mootummaan amma jirtu mootummaan amma dhaabamuu deemtu fi amma jirtu mootummaa jibbaa sabootaa fi sablammootaa tan qabdu mootummaa olaantummaa nafxanyaa calaqqisuu fi sagantaa mililiksan deebisuu deemtu taammaa tana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kana siigaltee oromoon teessee eeguu hin qabdu qabsaa'uutu barbaachisa wareegama kafaluuf barbaachisa waraana kee bira dhaabbachuu barbaachisa waboo cinaa dhaabbachuu barbaachisa kanoonni barbaachisa umrii mootummaa tanaa gabaabsuu barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf intala dhalaa namni akkasitti bara amma fakkeenyaaf intalti miskiinni qoonqoo barbaada kaleessa akkasitti tuman san rabbiitu siigaltee haqasii baase malee dhalli oromoo ijoolleen oromoo dhalaan oromoo tani gudeedamtee gaara keessatti darban tan bishaanitti darban tan ajjeesanii akka malee godhan hedduudha dhugaa dubbachuudhaaf arraan tana siigaltee rabbumaatu haqa intala tanaa baase malee wanni mootummaan shiftaan tun godhaa jirtu wallahi waan himamtee dhumtuu miti
Kanaaf ana akka malee dhagahamee jira. Uummanni keenya, uummanni Itoophiyaa kan siigaltee Finfinnee keessa jirtan mootummaan amma ijaaramuu deemtu mootummaa nafxanyaati. Mootummaa ilmaan nafxanyaa bichaa Finfinnee keessa dhiiftee sabaaf sablammoota Itoophiyaa hunda Finfinnee keessaa balleessuu deemtuutu dhaabbachuu deema. Mootummaa jibbaa islaamummaa tan akka kaleessa siigaltee mililik islaama irra gaggeessan takkasiisanii dhaabbachuu deema. Mootummaa oromummaa balleessuudhaaf karoora baafattee ijaaramuu deemtuutu dhaabbachuu deema. Tana dura dhaabbachuun barbaachisaa. Sabaa sablammoonni Itoophiyaa arraan tana siigaltee Oromoo wanni qabsaawaa jirtuuf eenyummaa Oromoo qofaatu narraa bada jettee qabsaawaan jirtu. Oromoo wanni qabsaawaa jirtuuf isiniifis qabsaawaa jirti. Eenyummaan Oromummaa bannaan eenyummaan Somaalee baddee jirti. Ta Afar baddee jirti. Ta Guraagee baddee jirti. Kan akkanatti hubachuutu barbaachisaa jechuudha. Oromoo wanni qabsooyteef deebitee sabaa sablammoota gabroomsitee nama miidhuuf miti. Tana siigaltee sabaa sablammoonni hubachuutu barbaachisaa jechuudha. Kan nama gabroomsee eenyummaa namaatiin nama balleessuu deemu warra nafxanyaa kana Abiyyi faadha, Shimallis faadha, Hoolayyoo Opiidiyoo tana tan amata 27 Oromoo ajjeesiftee arraas xiqqeenya Oromoo irratti dalagaa jirtu. Uummata kanaa kana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana siigaltee qabsaa'uutu barbaachisa. Imimmaan haadha Oromoo, imimmaan intala Oromoo, imimmaan ijoollee Oromoo haquun kan barbaachisu yoo qabsooyte qofa, yoo waraana bilisummaa Oromoo makamtee qabsooyte qofa. Yeroo san if kabachiifta. Yookaan kabajaan hin jirtu. Wallahi kabajaan hin jirtu. Kanaaf namni keenya sabaa sablammoonni Itoophiyaa if kabachiisuu barbaadde, eenyummaa kee tursiisuu barbaadde, Oromoo wajjin ka'ii dhaabbadhu. Oromoo wajjin ka'ii dhaabbadhu. Sabaa sablammoota Itoophiyaa kana tokko nuti siigaltee akka Oromootti Oromoon jibbaa takka illee irraan qabdu. Jibbaa takka irraan qabdu. Saba tokkorraa illee Oromoon jibbaan qabdu. Saba hundaafuu nuti Oromoon siigaltee kabajaa guddaa qabnaaf. Sabaa sablammoonni Itoophiyaa wanni siigaltee qabsoo Oromootii fi Oromoo sodaataniif hin jirtu. Haa Oromoo bira dhaabbadha. Oromoo gargaara. Oromoo wajji dhaabbadha. Kanaaf Oromoo wajji dhaabbachuun sabaa sablammoota Itoophiyaatiif furmaata. Qabsoo Oromoo bira dhaabbachuun sabaa sablammoota Itoophiyaatiif furmaata. Kana qabsoo Oromoo sodaatta. Qabsoo Oromoo siigaltee wanni Oromoon qabsooytuuf nama gabroomsuuf miti. Kanaaf siigaltee hubachuutu barbaachisa saba Itoophiyaa kana dhugaa dubbachuudhaaf sabaa sablammoonni Itoophiyaa kun uummata siigaltee humaa takka irraan banamne dhugaa. Kana osuma siigaltee isin qabsoo Oromoon keessa seentee nafxanyaa irra gaggeessu jirtana moggaa dhaabbattanii jirti. Nafxanyaan siigaltee haa isin godhaa jirte jechuudha. Kanaaf carraan sabaa sablammoonni qabdan qabsoo Oromootti hirmaadhaa. Hegeree keessan tolcha. Oromoo bira dhaabbattanii hegeree keessan tolchinaan hegereen biyya Itoophiyaa gara fuulduraan ni tolte jechuudha. Kana godhuutu barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf dubbiillee siigaltee akka malee waan dhiifama naa godha. Wanni intala sanii siigaltee akka malee dhagahame. Kanaaf haala dandeenyuun siigaltee dhalli Oromoo intala siigaltee islaamummaadhaaf maquma siigaltee Samiiraa jiru kanaafi Oromummaa waan qabduuf jecha poolisiin phiiphii, poolisiin nafxanyaa, poolisiin warra human raayitii yookaan warra jenosaayidii raawwachuu bare intala Oromoo san akkasii siigaltee intala dhalaatumu waan hedduu nama dhagahamaati. Akka malee nama dhagahama. Kanaaf siigaltee intala sana haala dandeessaniin dhalli Oromoo bakka jirtanis siigaltee gargaaruun barbaachisaadha. Uummanni keenya siigaltee takkaa nuti siigaltee seenaa keessattis uummata keenya Harargee beelawee ganda keessatti bobbee kadhatu takkaan dhageenye. Gabrummaan siigaltee gabrummaan hamtuun bulchiinsi hamaan bulchiinsi siigaltee dhiiga namaan qabne Harargee jira dhugaa dubbachuudhaaf.
bulchiinsa akkasiitutu ummata keenya siigaltee beelaa fi godaansaa fi akka malee godhu irratti wanni ummanni keenya siigaltee sodaa bulchiinsota Harargeetii fi ummanni keenya Finfinnee fi biyya adda addaa baqatanii siigaltee kadhattuu ta'aa jiran jechuudha. Kana malee Harargeen takka seenaa keessatti takka ummanni keenya beelee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Har'aan tana siigaltee bulchiinsota Minilikiitutu godina Harargee baharraa suurra jiru ilmaan Minilikiitutu ummata keenya godaansisee beeleessaa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf kana gabrummaa hamtuu tana ummanni keenya qabsoonii ofirraa kaasuun barbaachisa. Wanni siigaltee Oromoon raftuuf hin jirtu. Har'aan tana intala Oromoo Finfinnee keessatti akkaatti tumame. Dhibba meeqaatutu ajjeefamee gudeedamee darbamaa jira. Garuu gaa footoodhaan kaafamtee viidiyoodhaan kaafamtee ni hin mul'anne malee wanni isaan godhaa jiran hedduutu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hedduu jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf Oromoon amma booda mootummaan Minilik guyyaa 24 isinina gad dhaabbachuuf deemti. Kana caalaa Oromoo balleessuu irratti dalaganii jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf kana mootummaa shiftaa nama nyaataa tadhiiga namaan qabne tadhiiga ilma namaan qabne tana balleessuudhaaf Oromoon siigaltee qabsaa'uutu barbaachisa. Sabaa sablammoonni Itoophiyaattis qabsaa'uutu barbaachisaa jechuudha. Kana carraan siigaltee sabaa sablammoota Itoophiyaatii fi uummata Oromoollee kan baasu qabsaa'uudha. Yookaan teessee bara dhufaa dabraa hunda imimmaa naqatteetuma oowudha. Kanaaf akka hin taane Oromoon siigaltee haalli hundi mijaa waraana bilisummaa Oromootti makama. Sabaa sablammoonnis jibbaa fi sodaa dhiisaa waraana bilisummaa Oromoo gargaara. Waraanni bilisummaa Oromoo siigaltee waraana takkaa seenaa hammeenyaa qabu miti. Sagantaa waraana bilisummaa Oromoo mirga sabaa fi sablammootaa kabaju. Kana sabaa sablammoonni Oromiyaa keessa jiraachaa jirtan takkaa uummanni Oromoo loogii sirra godhee beekaa. Takkaa loogiin goone. Takkaa saba tokko irratti Oromoon siigaltee loogii godheen beeku. Saba hedduu jira siigaltee Oromiyaa keessa. Sagantaa waraana bilisummaa Oromootis akkuma Oromoo sani. Saba tokko irratti illee loogii gaggeessuuf hin deemu. Walqixxummaadhaan siigaltee biyya san sabaa sablammootaa wajjin biyya sabaa sablammootaa taatu tan Itoophiyaa taatu Oromoon bulchuudhaaf deemti malee nama gabroomsuu hin deemtu. Kana hubachuu barbaachisaa jechuudha. Wanni teessanii sodaattanii nafxanyummaa ofirratti deebisuuf deemtaniif sodaadha. Sodaa kana keessaa bahuun barbaachisa sabaa sablammoonni. Kanaaf kanumaan jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaadaa waan akka malee siigaltee ni dhaare. Intala dhalaa siigaltee dhalaan siigaltee haadha Oromooti. Haadha gootaati. Haadha dhiiraati. Kabajaa qabdi. Intala dhalaa akkasitti siigaltee poolisiin shiftaan mootummaa tun akkasitti tumuun waan hedduu garaa nama nyaatu. Garaa akka malee na balleesse. Dhugaa dubbachuudhaaf. Dhalaan Oromoo shamarran Oromoo har'aan tana siigaltee wanni intala Finfinnee keessatti akka chaansii siigaltee viidiyoodhaan tooraabamtee har'aan tana sooshaal miidiyaa gubbatti baate tana qofa argina malee dhalaan Oromoo haati Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti biyya Oromiyaa keessatti meeqaatu gudeedamaa jira meeqaatu salphachaa jira meeqaatu siigaltee akka malee ta'aa jira. Kana hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Har'aan tana siigaltee intala takkitti san qofa argine jechuudha. Oromiyaa keessatti haati Oromoo obboleettiin teenya qarreen Oromoo meeqaatu siigaltee mootummaa tanaan poolisii mootummaa tanaatiin ajjeefamee gudeedamtee meeqaatu darbamaa jira. Kana siigaltee akkasitti tilmaamuun barbaachisa. Kanaaf uummanni keenya haa qabsootu nu baasa waraana bilisummaa Oromoo haa gargaarru biraa dhaabbannu mootummaa shiftaa nafxanyaa tajaaramuu deemtu tana ofirraa balleessuun barbaachisaadha. Antanumaan jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaataa injifannoon uummata Oromooti. Rabbiin siigaltee haqa intala teenyaa sanii haa baasu. Kanuma nagaan jiraadha. Galatooma.